jaalatti kan jiru keessa shilaan onni ishi adda bittee akkanatti ilaala keessa ishi seeneen ilaala tana baalage basbaasaa tana akkamitti jaarsa namaa jaalatti jaarsa namaa ta'u ani bari hiriyaa ishiiti bar akkamitti jaarsa koo fudhatti tana gombisaa fakkaatti osoo namallee fakkaatti immoo ani kan jedhu saalfattu inumaan qaanfantu hin jedhe bar isayyuu osoo jaartii tokko qabaate abshir rakkoon qaba isayyuu lama qaba bar lama sumayyaan hoo callistee raasti sumayyaan ameen jettee fudhatte ayyuun ameen jettee fudhatte jettee yaaddeeti hoomiyyuu goonkuma ani immoo abadan jaartii sadaffaa dhufte jechuun ana waliin wal dhabde jechuudha. Sababni isaa anaa fi Saidoon jiru waliin jiraanne hin xumurre daa'imaa hin godhanne ganaa sadaffaa fuudhuudhaaf amatoota 5 dhugaan jaalatti moosoo. Waan jabaatte namticha wayitu dur nama ajjeesee seenaa keessatti dubbatanii nama ajjeesee nama tokko ajjeesee badee galee dhokatee jechuudha nama sana ajjeesee gaafa biraa immoo nama lama du'ee bira dhaqee achitti namni simata ajjeese eenyutu ajjeese na lakka naa miti jedhee wakkatee sima ennaan lakka ani sana ajjeefne nama biraa dura ajjeesee ture jedhe. Akkuma sana ayyuu maal jetti akkamitti jaarsa namaa akkamitti jaarsa namaa ati jaarsa namaa jettu gaafa Saidoon sitti yookaan bulfuutan Saidoon singiliidha abbaa manaati abbaa ijoolleeti jaartii qabaa beektamee ati gaafsan. Akkuma ati gaafsan beektu isheenis beekaatuma dhuftee jaartii sadaffaa ati gaafsan maal jettee dhatte ati gaafsan ija hin qabdu gurra hin qabdu ati gaaf sumiyyaa irratti sumiyyaan deetteetu fedhan jabeeffannee mucayyoo lammaffaa tan araashiidha yeroo isaanii Saidoo gaggabdee jechuudha. Saidoon biraan kisi goonaa ati dhugumaan jaaladhee irraan hafattee ati gaafsan itti rakkattee itti heerumte isiinis akkasuma jechuudha bakka isii amma ija jabaatan malee jireenyi babbaddeerti waan ta'eef ija jabaattee sarka fudhachuuf deemti jabaadhu ofirraa fachiisii loleetammoo. Dhugaa rabbii dubbachuu fi wanti intala kana namatti ajaa'iba akkamitti jaarsa namaatti maalati jaarsa namaatti ganaa jaarsa namaa fudhattee ammoo jaarsa namaa jechuun hin danda'amu. Osoo jettillee sumayyaatu irraa tola malee isin warri booda irra dhuftan tokko hin geessan faayidaan qabdan jechuudha. Maaliif jaarsa namaa ta'u waan ta'eef yookiin jaarsa namaa fudhattan waan ta'eef jaarsa namaa jechuun qabdan hanga afurii fuudhuu qaba bakka dirqama maaliif erga sumayyaa irratti fuudhee eegalammeeffatee dirqama sunnaa isaa guuttatuu qaba jechuudha bakka afur fuudhuu qaba jedhee yaadan akka kiyyatti Saidoon. Dhiirri kamiyyuu eegalama fuutanii afur haga fuutanitti hin dhiisinaa. Dhiiruma kamuu haa ta'u jechuudha. Gaafa tokkorraa lama ceetan hanga afur guutanitti hin dhiisinaa. Bakka laazima jechuudha. Kanaaf inni maqaan isii ayyuun akkamitti tafuulli akkasii tamaaliin akkasii arrabnu wayii dubattaaf yeree hin amne jechuudha. Osoo namni nama ta'ee itti bara tafuula gindoo tafuula gombisaa. Mucayyoo akkas bareeddu sammuu wayii ayyuu maal taate ayyuu hiriyaa tanteeti adi hiriyaa tantee jaalattee jaarsa keetiin jaalachuu qabdaa dhugaa rabbii maaliif hiriyaa tanteeti godinyaa tanteeti Saidoon fuudhuu isaa hin hafu isimatti fuudhi siin jedhan isima itti fuudhi hiriyaa keetii waan taateef waliin jireenya ofattane Saidoon lama fuudhe sadi fuudhuu hin hafu sadi ega fuudhe afur fuudhuu hin hafu jechuudha waajiba. Kanaaf akkamitti jaarsa namaatitti rakkatanii akkamitti jaarsa namaa mee ka jaalatte kan garaasii baqassee ilaalaa jettee jirti. Ka garaasii mee gaafa siin baqassitee ilaaltee nutti himtu ima eenna ka viidiyoo isaanii silaa guyyumaan eenna baqassee ilaala jettee dhugumaan jaalatti moo biraan kina gochuu jirti moo inni baqassee ilaala jettee ima baqassitiin talli hin beektanirree ayyuu namni wallaaleen jiru malasi akkasitti Saidoon amma intal sadaffaa saniin dhiisuu jedhaa jira. Yaada sumayyaati dantaa sumayyaa dantaa ayyuuti ayyuun osoo wajjin jiraadhu jettee rarraa fi guurattee deemu mirga qabdi jedheera. Sumayyaan ammoo maqaa nama balleessuuf deemtee birri yuutuubara irraa argattuyyuu birri diqqaa miti keessattuu yuutuubara amaariffaan dabarsuun irratti biyyoo baay'ee qabdi achirratti ana maqaa nama balleessuuf malee birri dhabdee miti. Iddoo mana akaawuntii ishee irratti ijoolleen xiyya kan rakkanedha birri 800 masruufaaf galchee fi ture sanis lafa gannaxxee calawwootee lixxee birri irraafteennan
as keessayyuu deddeemuu birra guddaa nama gaafata osoo dhabdee as keessayyuu deddeemtuun hundum Yamanii deemuu miti jedhee jira. Tikeetiin birri diqqaan fixuu birri irraa fee deemee homaa rakkina qabduu ana maqaa balleessuuf deemtee daa'imman kee wajjin rakkatte akka namni naan jedhee namni qubaan qabuuf deemte malee ani jibbaasiisin qabu yoo deebitellee manni sii lafa jira jedhee jira. Yookaan immoo ijoolleen tiyya gaafa guddattee inuma naa galti rakkoon hin jiru jedheera. Ana immoo jaartii sadaffaa fuudhuun kiyya hin hafu ishee tana dhiisu irratti ammoo hin fuudhu isii fuudhaa irratti hin fuudhu jedheera. Sadaffaa tana sirriitti jaarate natti fakkaata Saidooni. Jaartii sadaffaatuni garatu na nayaa lafatu na maraa onni na dhoowwaa jettee natti fakkaata. Akkasitti haasoftee iyyuu Saidoo wajjin yoo si argu lafti naan marti akka nama dhiiga hin qabne onneen kootis ni dhaabatti akka nama dhiiga hin qabne jettee jirti. Kana onneen dhaabachuu jechuun gaafa onnee siin dhaabatte akka duutu urxii waan ta'eef Saidooni gara laafaa dhugaa rabbi. Saidoon gara laafaa gaafa ayyuutu ni beektanii biraankii godhee isiin of ajjeesaa jetteenaan fuudhe jechuun hin beektan hundi keessan yaada. Akkasii tulis laalafti naan marti jette yoo si argu onneen na dhootee ga'etti nama tokko du'u irra jiraachuu wayya waan ta'eef Saidoon fuudha jedheera. Ayyuun ammoo nama akka Sumayyaatii miti. Sumayyaa yoo cadhifte an cadhisuu hin qabu. Roorroo nutti dhufte hunda qolee deebisatteerti. Nu bira anaa fi Sumayyaa biran taru jetteerti. Sumayyaan deemtee jirti. Ana immoo ofitti hin dhiisu nam tokkicha namni Saidoo tuqe nama ija tiyya bitaa mirga tuqee jetteerti. Jaarsa kiyya waan fedhe yoo dhufe qoladhee deebisatteerti. Ammayyuu mucayyoo san dhugumaan jaalattee moo akkam baqasee ilaala jettee tarii yoo isheen raftu baqasuu weddee irraan beekne viidiyoo taanuu keessatti hin dhufaa jettee karoora qabdii mee waan fidanii dhufanii walumaan ilaalla gaafa viidiyoo biraas. Ayyuun ammoo jaarsa namaa jettee ofiisiitu jaarsa namaa fudhattee akkuma gaafa siisan isiifislee beekuu qabdi jechuudha. Wanduma hundaa ka oduu haaseerraa tolu Sumayyaadha jechuudha. Sumayyaa haqa irra qaba. Jaarsa awwala jaartii awwalaatu haqa irraa qaba. Warri eegasii dhufe bas qilleensummaa farsa malee faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaafuu amma mee ilaalla waan isaan irra gani Sumayyaanis sarraatinyumatti deebi'ee ijoollee tiyya guddifadha jettee tunas kijiba dubbii kijibaati maan ammaachi እንደም ከዛመት ዴቢት ከዛመት ዴቢት ደረዲ ሶባ akka Saidoon baale harakaatu godhan malee kasillee mijaa'u hundaafuu mita ayyuu tan ammoo hin laalla Sumayyaa achumatti laalla. Ayyuun dhugumaan garaa baqasuu hedduu mucatti moo akkam gochuu heddillee hin gaafanna. Saidoon ammoo fuudha jedheeka amriin tama dhiiraatu tara. Saidoon ammaa fuudha guyyaa sargiilee isin biisaa jedhee ture. Mimii ka jidduu kana keessa waan uumamu numbeenu rabbootu beeka. Inuma laalla waan ajaa'ibaati. Waan akkasiiti guyyaa sargiilee hin beesaa jedhee jira. Akkuma ayyuu san sargii godhanii deggisanii baay'isanii warra maatii hunda biiloo hunda bitanii godhanii irraan beekne garuu kaas hin beeksifne jedhanii akkana kula gurratti qarree caqasaa jirra. Waan gaasan ayyuun taatullee kaa'ee nama garraa yoo duuneen banne ayyuun garuu amma kula kanatti inaaffaan lafa buusuu didee akkan ikkistee lolaa jirti. Qal'oon qal'ina isiitii bagaa hin sarmitu gaarabbii sarmitu. Hundaafuu hanga viidiyoo biraatii walitti deebi'uu agarsiisa viidiyoo kana share like akkasuma warroonni maatii naan ta'in maatii naa ta'a isin jechaa inshallah turtii gaarii isin